Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafne hordoftoota YouTube chaanaalii Zakariyaa akkam naga jirtu fayyaa keessanii. Har'allee seenaa obboleessa keenya Efreem Bal'ataatiin walitti deebinee jirra. Egaa mucaan kun guyyaa lama keessatti ajandaa miidiyaa kanaa ta'ee beekamee jira. Ajandaa qofa ta'uu miti har'allee gammachuu isaatiin walitti deebinee jirra. Hamma dhuma sagantaa kiyyaa nafaana turaa waan dinqisiisaa fi waan bareedaa hojii gaarii itti gaafatamtuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee kantiibaa kan taate aadde Adaanech Abeebee waan gaarii hojjette. Namni yeroo waan gaarii hojjette waanuma gaarii hojjete jennee lafa kennaa fi egaa mucaa kanaaf yeroo gabaabaa kana keessatti guyyaa lama kana keessatti hojii ogummaa inni qabuun akka hojii argatu taasisanii jiranii innillee hojii argatee jira. Harmeen isaa tan yeroo dheeraa cabdee isa guddiste akka nama uummata Itoophiyaa isa hunda guddisee akka nama barataa Itoophiyaa hunda barsiiseetitti seenaa addaatiin jireenya isii haaromsitee jirti. Jireenya isii guyyaa takka jijjiirtee jirti. Gammachuun ilma isii waan biraa ta'ee osoo jiru gammachuu lammataatitti illee seentee jirti. Kana kan godhe eenyunnaan haadhummaa isii isa dhugaa ta'e isa dahanii biraa deemuun salphaadha. Guddistee qoraan itti baattee mucaa kana asiin geette. Mucaan kunillee kaayoo isii cimee harkatti qabatee galmaa ga'ee jira. Har'a immoo mucama kanaan deebitee gaafa mana jireenyaa argattee jirti. Mana jireenyaa ciisisa lama qabuu fi hojii dhuunfaallee argattee jirti. Dhaabbanni garaagaraa qarqaarsa garaagaraa akka godhuuf waadaa seenanii fi jiran malee namoonni garaagaraallee qarqaaraa jiranii. Hagasiifuu mana jireenyaa argattee jirti kan duraan kiraa jiraataa turte. Amma kun mana dhuunfaa isii argattee qulfii harkatti kennitee jirti. Aadde Adaanech Abeebee haa galatoomtu. Galatoom jennaan yeroo namni waan gaarii hojjete waan akkana kanarra sappoortii yeroo wal godhani nutis galatoomii jennaan gammachuu namaatiif gammaduu ofiifillee gammachuu kan keellee si bareechisa akka ati gammadduu taatu si taasisa jechaadha. Gammachuu namaa yoo gammadde wallaahi seenaa mucaa kanaa hedduu takka na ajaa'ibee hedduu takka anayyuu akka of yaadadhu na godhe. Keessattuu nuti warri biyya namaa jirru yoomuma gallee haadha teenya argine yoomuma gallee harmee teenya waan qabnurraa isii kunuunsine kunuunsuunillee hafu yoomuma ijaan argine jennee dhiphannee osoo yaadaa jirru gaafa seenaan akkanaa kun fuula keenya dura dhufu nuti ammoo baay'ee tokko nutti dhagama. Guyyaan illee nutti dheeratti jecha waggaan nuti dura karoorsisan sun ani akka kiyyatti hedduu natti dheerataa jira. Wallaahi yaada duraan yaada hunda osoo danda'ee jijjiire anillee harmee tiyya bira dhaqa ture. Garuu haala jireenyaati jijjiiruu hin dandeenye. Ammoo gaafa seenaa akkanaa kan argitu baay'ee tokko sitti dhagama. Warri heerumtanii ilmoo argattan ilmaan keessan kan akkana seenaa keessan beekan kan akkanatti dadhabbii keessan bakka kennaniif isinii haa taasisu. Warri hin qabne immoo kan ilmoo argachuudhaaf hawwitan ilma akkanaa ilma argachuun salphaadha. Namoota hedduutu ilma qaba kan osoo dhala qabu kadhatullee baay'eetu jira. Garuu ilma firii qabu akkanaa rabbi isinii haa kennu nuuf isaa kennu. Anaaf ammoo ilma akkasii rabbi naaf haa godhu jedhee rabbi kiyya kadhadha. Homaa jechuu hin dandeenye. Mucaan kun waa hedduu dubbatee ganaa sapiraayisii guddaa harmee tiyya godha jedhee kan irratti hin dhaabadhu. Kun gammachuu waan xiqqooti. Gammachuu waan xiqqoo gaa'oon itti godhe malee ganaa harmee tiyya gammachiisee jireenya harmee tiyyaa jijjiiradhe. Kaayyoon inni qabatee fuula duratti deeme haa hafuuti. Kan inni guyyaa san uummata san fuuldura dhaabbatee hojjete ni beektan gaa yeroo mana barumsaa deemanii yuunifoormii kan keetu yoo sirratti cite hagam akka namni sitti kolfu hagam akka itti qaanfattu. Hagam akka waa meeqa siin jedhan nu hundi nu keessa darbine. Inni ammoo kana hundaafuu bakka hin qabne harmee isaa qoraan isiin duraan baadhataa turte san wajjin kallattii mana barumsaa isaa fidee uummata fuulduratti qoraan sanirraa fuudhee dugdatti baadhatee gaawonii ofii uffatu kan ammoo isitti uffise imimmaan isiirraa haqee. Wallaahi nutillee akka dubartiitti mataa ol nu qabachiisee jira. Akka ofiin boonullee nu taasisa. Akka ilmooni keenyallee itti gammanu nu taasisa. Dabalata immoo namoota hin heerumin illee gara heerumaatti kakaasa. Maaliif jennaan heeruma keessa waa hedduutu jira. Carraa akkanaatti jira. Rakkina qofa laaluu osoo hin taane bal'ina illee laaluudha. Yeroo rakkatanii waa hedduutu sitti dhagamaa, waa hedduutu si mudata, waan rakkina san keessaa baatu sitti hin fakkaatu. Waan rakkinni sun guyyaa takkaaf illee jijjiiramu sitti hin fakkaatu.
garuu gaafa immoo kutattee murattee abdii fuula duraa boruuf rabbitu jira hadhaafnatu jira jettee yoo tattaafatte kun akkanuma sadarkaa kanarra geetti bakka guddaa ga'uu dandeetti galmaan hin geetti. Haadha kutattuu akkanaa ilma kutattuu akkanaa rabbi isin haa kennu. Wallaahi hedduu namatti dhaga'ama. Rakkoon ni dabarti. Rakkoon hin dabarre takka illee hin jirtu. Garuu rakkoo san obsaan dabarsuu fi yeroo san eeggachuutu namarra jira. Dirqama namatti ta'a. Namatti ulfaata. Nama cinqaa. Jechoonni namoonni duubaa siin jedhanii uffata yoo ati dhabdee maqaa kan kee waa hedduu siin jedhanii keessumatuu namoonni yeroo baratan akka itti baran ni beektanii. Rakkattee akkanallee ta'uu baattu yoo ati waan xiqqoo illee sirratti argame fuula dura barataa saniititti akkasitti kolfanni beekta. Inni garuu harmeen isaallee innillee kana hunda obsee guyyaa hardhaa kana ga'uuf akka salphatti dabarsee hin jiru taayootan guyyaa meeqa qooqa bulee guyyaa meeqa agabuu bulee guyyaa meeqa qalama dhabee guyyaa meeqa daftara dhabee rakkatee fuula namaa dhaabatee garuu har'a gahee jira. Har'a ga'uun ammoo jireenya isaa kan duraan darban san guutuu yookaan waggaa 15 waggaa 13 fakkeenya yoo dippiloomaa ta'e waggaa 13 yoo digirii ta'e waggaa 15 akkas 16 hamma kana seenaa kana guyyaa takkatti jijjiira jechaan kun carraa guddaa carraa ajaa'ibaa qaba mucaani. Rabbiin gaafa si milkeessuu barbaadu wama xiqqoodhaan si milkeessa. Waan xiqqoo kallattii xiqqoo isitti agarsiisu sanumaanii milkaa'ina jireenya kan keetii guutuu sii cufa jechaan. Mucaan kun har'a kaleessa akkana ture har'a immoo abbaa suufii, abbaa shittoo, abbaa manaa, abbaa hojii, abbaa aangoo, abbaa qulfii ta'ee jira. Haati isaa kaleessa nama qoraan baadhattu har'a immoo mana ofiitu kiraayii kennachuu dandeetti. Isiin illee hojii dhaabbata dhuunfaa qabdi. Wallaahi waan ajaa'ibaati. Kunin taayyattee garuu hawwiteeti malee yookaan yaaddee akka salphaa kanatti hin dhufa. Wallaahi ajaa'iba namatti ta'a. Rabbiin carraa akkanaa nuuf haa kennu hundaafuu carraa yeroo takkittiidhaan jireenya kan keessi jijjiiru rabbi siif haa kennu jennee du'aa'ima kadhannaa fi ammallee deemsisaa itti fuufaa waan kana olii argata jennee yaadna. Dhaabbanni garaagaraa maqaa isaa barbaadaa jira. Namoonni hedduun nama miidiyaatiin illee nama feesbuuk irratti beekamu. Ganaa waan guddaa waan kanaa olii kun jalqaba waan kanaa olii ganaa argata. Wallaahi nama ajaa'iba hedduu nama ajaa'iba. Kana immoo gammachuu kana osoo hin argisiisin of keessatti qabatee carraa kana dhabe meeqatu jira. Yeroo takka gammachuu kan kee kanallee ibsachuun gammachuu biraa sii dabalti. Mucaan kun osoo akka eebbifame yaaduma isaa kana qofa sammuu keessatti qabatee guyyaa samman isaatti galee waan kanan argatu ta'uu danda'a. Garuu namaafillee fakkeenya ta'e ofiifillee fakkeenya ta'e ofillee gammachiisee namallee gammachiise. Mudhachuun isaa suni miidiyaa irratti harmee isaa san baasuun isaa suni yeroo san gammachuu ofii san namatti argisiisuun isaa carraa mana argachuu, carraa hojii guyyaa 2 keessatti argachuu, carraa harmee isaatiif illee hojii uumamuu isa taasisee jira jechuudha. Milkaa'ina keetiif ammoo wanti sababa ta'anii waanuma takka qofaa miti hojjechuu qofa osoo hin taane karaa milkaa'ina kan keessan daddafatti itti si milkeessu abbatu tolfataa jechuudha. Mucaan kun siistama hedduu fayyadame. Siistamiin isaa takka harmee isaa kallattii miidiyaa sanitti fiduun har'a miidiyaa hedduutu barbaadaa jira isa dubbisuudhaaf seenaa isaa qorachuudhaaf jecha. Kanaaf milkaa'ina keetiif tokko atillee tattaafachuudha hojii duraa hojjetaa turte san irratti milkaa'ina kan kee akkamitti akka yeroo gabaabaa si goolabamullee fakkeenya guddaa namaa ta'a mucaan kun. Egaa gammachuun isaa itti fuufa. Efireem carraa qabeessaa nama carraa qabu tokko hedduu gammanneefii jirra. Rabbiin harmee isaa wajjin umrii isaa dheeressu hamma sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa na jiraadha. Ani Ummee Zakiriyyaadha. Nagayatti.